ani mirqaane viidiyoo kee hin hojjedha jedhu dhufteetini baqa seexana sitti taati dhuftee wantootuma siin taane agartee sitti haasofti na jala deemtee afaan hin banin keessan dhuftee nan dubbisin keessan dhuftee nan gorsin gorsa keechumatti sii haafu takka yeroo hunda gaaf ani viidiyoo irratti xiyyeeffadhe jira jechuudha yeroo hunda gaaf ani viidiyoo kee mirqaaneen hojjedha jedhu dhuftee na lakkafti nan dubbisin haadha teessee ga'a baqa dubartoonni jechuudha dhalaaleen akkana ani rabbi na agarsiisin baqa maal gootanarraa baqa hiriyummaa keetillee iddoo waan biraa dhiisii hiriyummaa keetu gonkumaa hin barbaadu dhalaan na jala yaatanii koomantii barreessitan dhalaan na jala yuutuubii feekedhaan deemtu of eeggannoo godheeshee kanaa miti jechuudha sa'aatii diddeebi'aa over tiktookii irra dhufe viidiyoo kee dhuftee ilaalte waan taane zabarraqeen of keessaa lammaffaa mootuyyuu dhuftee keessan si gorsa jettee afaan keenatti hin banin hadhaa qabdee jechuudha si seeradhee jira si adabee jira takkaa miti lamaa miti jechuudha deddeebitee jirta jechuudha na gorsuu barbaadde dursaa mataa kee gorsi dursaa an eenyu jedhuuf laale gabbayi viidiyoo hojjedhu wani dhuftee keessan si gorsin akka nama na gorfatu dii assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii jirtu jabaattu anillee naga koota alhamdulillah galata rabbi namoonni tokko gaafsi waanyuu fedhu gaafsi haasiduu fedhu gaaf akka ati hamilee keessi cabxu fedhu waan biraa dhiisa dhalaan keessan dhuftee si gorseettee wantoota hin taane nama gorsitu maani na gorsu isiiti barakka isiititti araati naaf hin taatu waanyinnatii deemta saraaha zaahira jechuudha kun nama waanyuudha malee nama taazabeen jira gaaf ani viidiyoo kiyya hin hojjedhaa jedhee mirqaansan waanuma fedhe waan hojjedhe maalumatu si galchise waan fedhe dalagaan inshaallah carqima kana fakkeenyaaf qullaa dhaabadhee viidiyoo waraaba jedhe si galchee jira abbaan barmataa isaa waan dalagu hojjeta waan itti yaade haasa'a waan itti dhufe dubbata isi keessattuu dhalaa keenya beeka ijoolleen kiristaana kabaja qaban dhugaa rabbii isin jedha isin warroonni keessallee dhuftee si gorsineetanii haasaan ta'an of keessa bukeessitan bukoo keechumatti deeffadhu namni ati ajajju anaa miti ana ajaja namaatiin hin deemu ka ajajju ka ol achi gorii as gorii kana ta'e san ta'etu nama duraanitti irratti baratte agartee annama akkasiiti miti inumaa fiddee takka maal jetti isinitti fakkaate lammata viidiyoo akkana jedhamu hojjetin sinna hojjamoo sinna bulcha balloo waan fedhe hojjedhe waan fedhe abbaa fedhe irraa dubbadhe maaltu si galchu shu dakaleekinti ish dakaleek dhumat sagalee keessanatti hin argin aaydeetiya lammaffaa immoo na jala deemteen kijibin hin bukeessin na jala deemtee hin barreessin si beekaa bar eenyu akka taate akka namni hin beeknetti si azala deemte waan yuutuubii feekii banatte ani maa ila maa eenyu si fakkaata maa ayyuu dhiisi abbaa fedhe maantane gubaatu si cogaarraa laat jedhe si gubata mana hin dhageeffate ani viidiyoo kee tokko dhageeffadhe waa'ee ayyuun dubbatin ammaa qabde inumaayyuu maal jette isinitti fakkaata ammaa qabde murteessitee barisi ammaa qabde jecha tana keessatti qaqqaba lala ammaa qabde jecha jedhamtu tana jecha kana jedhamtu maal jechuudha namuma amrii narraa qabu ka isin bar dhalaan keenya kun otoo akka isinitti yaadaniiti otoo akka isinitti nama waanyataniiti hin jirani bar ijoollee mirxii warrin koomantii babbareedaa barreessan ati jechuudha si beekaa si eenyu akkati taate na jala deemte afaan hin banin sagalee natti hin argin dhiimoo telegiraama wasthap instagram jinnii fedhe yoo ta'e si himee jira saffaa kiyyan bayin waan biraa dhiisi viidiyoo natti ilaaltullee na astalla ilaalin viidiyoo keelle si jibbeen jira takka lamaa miti ati irra deddeebitee viidiyoon hojjetinii waa'ee kanan hojjetin anjette ani mirga kee viidiyoo mataa kee hojjedhe ka abbaa fedhe hojjedhe singalchu shuta kale hintii bakka saraaha jechuudha hixiqishuma si sammuun si yaaddu gaafa afaanirra fudhattee na gorsuuf deemte gaafa afaanirra fudhattee akkanan jedhin naan jettu har'aa qabdee gaafa jettuun qaanoftu ana obboleetiitaati dhiirsa kee ajaji isa funyaan qabe akkatti deebi'edha anaa miti isuma funyaan tana qabi masakki malee ana dhaqqabdu haasofte sanuu ani si addabeeti kabaja sii godhe biloksi godhe wallaale kabaja sii godhe ani waan feeta odeessite bar beekaa si jalaa callisi wallaalee miti
ati gaaf namni si jala callisu maaliif hin callifne maaliif namatti haasofta anuu beekaa si jala ka calliseen beekta ijji si argiti immoo wanta kana marra baatu bar kijiba bichaa namatti deemte bukkoo bukeessu akka aayuun jette sana dhalaalin akkana kun warra bukkoo bukeessan kana bichaa wat shu takkale kenti anu jedhe an dhiis singalchu yoo barbaadde jechuudha si hima yoo barbaadde ofii keetii gabbayi sumayyaan jibbitaa mitiire sumayyaa argi jibbite nuti sumayyaalleen aayuuleen nu tokko homaa sumayyaan amaara taateef wanni isin ati irraa hir'iftu hin jirtu wanni ati dabaltuuf hin jiru sumayyaan jaalala qabdi abbaa fedheetu qabdi kanaaf coqaara sin gubatiin sin laaxamin hin aqqaaxarin oduu keen banin bakka saffaa kiyyan bayin si argee jira sharriin ati deemtu gaafa ani viidiyoo gaarii hojjedha jedhu akka wanni waanyoo na jala dhuftee natti dubbata no dhalaan takka takka nduun haasidiidha bar dhugaan isin jedha dhalaan takka takka haasidiidha